Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Baga ayyaana yaadannoo cuuphaa gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos kan bara 2016 kan waggaa 1986 faasaatiin baga ittiin sin ga'ee baga geessan. Ayyaana cuuphaa kanaa ilaalchisee dubbii sagalee Waaqayyoo nuti waliin barannu hojii daabiloos yookaan hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8. Mata duree kanaan kaanee waliin barannaa Waaqayyo nu barsiisu. Dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo yeroo hundumaa waggaadhaan amajjii gaafa 10 Tsillaatiin yookaan taaboti bidiruun kakuu Waaqayyoo iddoo kabajaa iddoo ulfinaa gara mana qulqullummaatii gara fakkeenya laga Yordaanositti gadi bu'eetoo achi bula. Amantoonni illee achi gadi bu'anii iddoo qorraa lafa dilallaa kanaa bulu. Maaliif? Egaa iccitiin kanaadhaa mataasaa kan danda'e qaba. Inni tokkoffaan hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate akkuma jedhamu hojii seexanaa sana diiguudhaaf dhufuusaa kan agarsiisudha. Samii irraa gadi bu'uusaa kan nu barsiisudha. Mee seexan yookaan daabiloos inni jennu kun maalidha? Hojiin isaa yoom uumame? Akkamittiin uumame? Hojii isaa Waaqayyo diiguudhaaf dhufe kunis hojii akkamiiti? Dursa kana ilaalla. Waaqayyo tokko jedhee uumama addunyaa kana keessatti jiran uumuu kan inni jalqabee gaafa sanbata guddaa ture. Gaafa sanbata guddaa Waaqayyo waa 8 uume. Uumama kanas Waaqayyo gaafa sanbata guddaatii haga gaafa jimaataatti gosaan 22 kan ta'an uume. Yeroo uumuus akka 3 ture. Tokko callisuudhaan, 2 ajajaan, 3 immoo harka isaatiin tolchee kan uumechaadha. Kanneen keessaa callisuudhaan kan inni uume raayyaa ergamootaati. Baay'inni isaanii hamma kana ga'a kan hin jedhamne. Itti gaafatamaan isaanii gaafa ergamoonni uumaman kun qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu ture. Saharra daabiloos seexana jennuu jechaadha. Haaluma kanaan qulqulluun Saaxinaa'el jedhamee hangafa ergamootaa jedhamee gaafa sanbata guddaadhaa ergamoota hundumaa irratti ajajaa isaanii ta'ee kan uumame. Saaxinaa'el kan jedhamu kun gaafa roobii qormaata dhiyaate irratti kufee argame. Maal inni qormaata dhiyaateef uumamni uumaman kun eenyutu nu uume? Keessaa dhufne jedhu laata? Jedhee Waaqayyo qormaata dhiyeesseef. Haaluma kanaan samii 7 jiran keessaatii qulqullaa Saaxinaa'el jedhamu kana Yerusaalem ishee Samir kanneen hafan immoo Yorraamaa Erer isaan teessisee uume ture. Kanaafuu yeroo jalqabaadhaaf ergamoonni hundumti isaanii eenyutu nu uume? Keessaa dhufne gaafa jedhan uumaan keessan ana natu sin uume naaf sagadaa jedhe. Egaa aangoo waaqummaa barbaade. Tokkos yeroo jalqabaadhaaf soba jalqabe, of tuulummaa jalqabe. Haaluma kanaan samii irratti magaalaa ergamootaa keessatti lolli dhalate. Lola kana irratti egaa qulqulluu Mikaa'eliin, qulqulluu Gabri'eel Rufaa'eliin injifatanii achirraatii akka inni gad darbatamuu ta'e. Aangoo isaas dhabee daabiloos yookaan seexana jedhamee jechaadha. Guyyaan kun sanbata guddaa uumamee gaafa roobii jechaadha. Daabiloos jechuun afaan warra Giriikiiti. Afaan warra Ibraayisxiitti immoo seexana jedhama. Hiikoon isaa abbaa of tuulaa, kabaja isaa kan dhabee, kan nama dogoggorsuu fi kan nama gufachiisu jechaadha. Gaafa sanarraa ka'ee maqaan isaa qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu afee daabiloos yookaan seexan jedhamee jechaadha. Dogoggorsaa, abbaa sobaa, nafsi gadaayii, kabaja isaa kan dhabee jedhamee waamamee jechaadha. Kitaaba qulqulluu keessattis waa'een isaa barreeffamee jira. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 13 hanga 14. Matsaafa raajii Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 14 hanga 19. Ergaa Yihudaa 1:6. Mul'ata Yohaannis 12:7. Wangeela Yohaannis 8:44. Egaa haaluma kanaanii gaafa inni kabaja isaa dhabu galati Waaqayyo guutuu akka ta'uudhaaf jecha gaafa jimaataa iddoo isaa bu'ee Addaam akka uumamu
uumamees galati waaqayyoo guutuu akka ta'u ta'e. Bakka muudama isaatii immoo bu'ee qulqullaa'aa Mikaa'eliin hangafa ergamootaa ta'ee akka muudamu ta'ee jechaadha. Sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 2 lakkoofsa 9, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7. Bakka isaa bu'ee Addaam akka inni uumamee galati waaqayyoo guutuu akka inni ta'uuf immoo sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti kaasnee arguu dandeenya jechaadha. Egaa Addaamii fi Hewaaniin immoo bakka isaanii bu'anii edda uumamanii booda sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 4 lakkoofsa 8 kaasee akkuma agarru gaafa dargaggeessa waggaa 30 taasisee addunyaa kanaaf walakkaa yookaan wiirtuu iddoo taate Eldaa yookaan Qaraaniyoo iddoo jedhamutti waaqayyo Addaamiin uume. Yoom iddanni kufee booda Addaam kana dargaggeessa waggaa 30 taasisee edda uume booda gaafa guyyaa 40ffaa mucummaa laatee fi gennata Eden keessa barabaraan gammadee akka jiraatuuf godhee achi isa geesse. Gara gennataa guyyaa 40 booda edda dhaqee booda Addaam qofaasa ta'uun gaarii miti jedhee gaafa guyyaa 7ffaa isaatii cinaacha isaa bitaa keessaa lafee tokko fuudhee iddoo lafa gaafa Addaamii tolcheetti geesse. Hewaaniinis tolche. Hanga guyyaa 80ffaatti mucummaa laatee fi guyyaa 80ffaa booda gara gennataatti geesse. Seera uumamaa 1:26 Kufaalee 4:9 sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10. Haaluma kanaan gennata Eden keessa gammachuudhaan jiraachuu eegalan. Gennata keessa kan isaan jiraatan waggaa 7 ji'a 1 guyyaa 17 ture. Hamma kanatti seera waaqayyoo eegaa jiraachaa turan jechaadha. Waaqayyo muka balas jedhamtu hin nyaatina, kana nyaattani jennaan du'a duutu jedhee abboomis laateefi ture. Seexan nama jaajiin jedhame immaa dogoggorsaa inni jedhame immaa kun hojiinsaa baay'ee haxxee yookaan jallaa kan ta'e kun itti fakkeessee kan nama ajjeesu kun gara isaanii dhaqee raatee foon bofaaffatee afaan bofaan haasa'ee kan waaqayyo hin nyaatinaa jedhe akka isaan nyaatan seera waaqa akka isaan cabsan waaqayyo wajjin akka wal lolan taasise jechaadha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irratti haxxummaa seexanaan mormitanii mo'achuu akka dandeessanitti mi'a lolaa kan waaqayyo hidhadhaa akkuma jedhu egaa nuti sarara haxxummaa isaa kana beeknee mo'achuu nurra jiraata. Ergaa Yaaqoob 4:7 irratti waaqayyotti dhiyaadhaa, waaqayyo isinitti dhiyaata, daabiloos irraa fagaadhaa, inni isinirraa baqataa jedha. Haxxummaa isaa kana beeknee irraa fagaachuu qabna. Egaa haxxummaan daabiloos kun maali yoo jettanii akkuma sila xuquudhaaf yaalee ture foon bofaaffatee afaan bofaan haasa'ee dhaqee isaaniin dogoggorse. Akka isaan seera waaqayyoo cabsan taasise kun haxxummaa isaati. Akka isaan abboommii waaqayyoo cabsan taasise. Akka isaan qullaa ta'an taasise. Akka isaan fuuldura waaqayyootti dhokatan taasise. Akka isaan mucummaa gaafa guyyaa 40ffaaf 80ffaa fudhatan sana dhaban taasise. Gennata keessa qullaa isaanii akka isaan ba'an akka isaan sodaatan taasise. Gennata erga ba'anii boodas walii isaanii akka wal lolan taasise. Akka isaan gaabbii galanii illee gara waaqootti deebi'anii nararame taasise. Akka isaan beela'an dheebotan taasise. Akka isaan sodaatan taasise. Dhumarratti akka inni dafqee dafqasaa nyaatu biyyoorraa uumamee akka biyyootti deebi'u. Hewaaniin immoo dhiigni ishee ji'a ji'aan akka inni cobu gaafa deessullee miixuu guddaadhaan akka isheen deessu ta'e. Egaa haaluma kanaan Addaamii fi Hewaan irratti murtiin du'aa murtaa'e. Gennata keessaa sirra gadi ba'anii booda du'i kun isaanirra darbee ijoollee isaanii irrattis mo'ee jechaadha. Roomee 6:12. Garuu abbaan keenya Addaam waggaa 100 boo'ee edda gennataa ba'e booda yaa Waaqayyo dhiifama naa godhi jedhe. Yommuu kanaa gaafa inni waggaa 100 gaddee boo'u Waaqayyo gaddasaa imimmaansaa laalee Addaamiidhaaf Hewaaniin maal jedhee guyyaa 5 walakkaatti dhala keessa dhaladheen sin fayyisa jedhee waadaa seene. Guyyaa 5 walakkaa jechuun akka lakkoomsa Waaqayyootti. Akka lakkoomsa dhala namaatti immoo waggaa 5,500 jechaadha. Waggaa 5,500 booda dhala keerra dhaladheen akka namaatti suuta guddadheen ari'atameen cuuphameen fannifameen du'een du'a mo'ee ka'ee si fayyisa jedhee waadaa seene jechaadha. Waan inni dubbadhe ammaa kanaaf ragaan kitaaba qulqulluudha. Matsaafa Siraak
24 ja'aatii haga 12 faarsaa 90 lakkoomsa 4. Egaa Waaqayyo haaluma jedhee waadaa seeneef kanaaf jecha samii irraa gadi bu'ee duraan dursa raajota kaase akka raajonni raajan taasise. Egaa waan raajonni raajan kana ofii immoo dhufee dhalatee cuuphamee egaa dhufee mucummaa nu deebisuudhaaf jireenya nu deebisuudhaaf waadaa seeneera waan ta'eef haaluma kanaan Bitootessa 29 barri Addaamiidhaan murame 5,500 sun caccabaa dhufee gaafa duwwaa ta'u gaafa sanbata guddaadha qulqulluu Gabreeli gara durbee Maaramiitti ergee misiraachoo itti dubbate wangeela Luqaas 1:26. Sagaleen abbaa bira ture sagaleen hin qabamne ture waaqni abidda hin qabne ture sun giiftii Maaramii irraa foon ishee irraa foon dhiiga ishee irraa dhiiga lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee ji'a 9 bultii 5 booda Mudde 29 Beeteleem dallaa horii dhalate Luqaas 2:1. Gaafa guyyaa 40ffaa isaatii akkuma mucaan dhiiraa tokko dhalate gara mana qulqullummaatti geeffamu akkuma jedhu gaafa guyyaa 40ffaa isaatii gara mana qulqullummaatti geessan. Luqaas 2:22 Seera Lewwotaa 12 lakkoomsa 1. Egaa raajiin dubbatames akka raawwatamuudhaaf jecha dhalatee utuu hin turin gara Gibxitti godaane baattee Gibxitti godaante. Maatewos 2:13. Gaafa waggaa 30 guutuu harka Yohaannisitti cuubamuudhaaf jecha lafatti guddate mandara Qaanaa Galiilaa jedhamuuti milla isaatiin deemee xirri gaafa 10 jechaadha. Milla isaatiin deemee gara laga Yordaanos dhaqe. Egaa har'as manni kiristaanaa keenya sagooftaan Galiilaadhaa ka'ee adeemee gara laga Yordaanos dhaqe san yaadachuudhaaf jecha tokkos saanni samii irraa gadi bu'ee dhufe sana yaadachuudhaaf jecha saanni hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe sana yaadachuudhaaf jecha taaboti Waaqayyoo iddoo kabajaa mana qulqullummaa keessaati gara laga Yordaanos gara qorraa naqee bula jechaadha. Uummati siree kabajaa sanarraa ka'anii gara laga Yordaanos deemanii kan isaan qorra sana keessa bulaniif iccitiinsaa kanaaf jechaadha. Egaa duuchaadhumatti tokko hojii seexanaa kana diiguudhaaf. Akkuma seexanni foon bofaa uffatee afaan bofaan haasa'ee isaan hin dogoggorse gooftaan Yesuus Kiristoos immoo nama ta'ee foon namaa uffatee afaan namaa haasa'ee cubburraan kan hafate namni kan hojjetu hundumaa hojjetee dhufee seexana kana qaanessee dhala namaa fayyisuudhaaf jechaadha. Tookaan kan lammataa immoo samii irraa gadi bu'uu sanatti yaadachuudhaaf inni sadaffaan immoo bandaratti guddate Qaanaa Galiilaatiin lafa milla isaatiin deemee cuuphamuudhaaf gara laga Yordaanos deemuusaa itti yaadachuudhaaf jecha taaboti bidiruun kakuu Waaqayyoo kun gara laga Yordaanos seenaa gadi bu'ee bulaa jecha kana yaadachuudhaaf. Yaadannoo akkasii kana gaafa goonu immoo tajaajila argamu kanaan soga hin argamne eebba hin argamne ayyaana Waaqayyoo hin argamne baay'ee argannaa jechaadha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xirri gaafa 11 immoo halkan keessaa sa'aatii jaaboda maaliif cuuphame? Nutis maaliif gara laga Yordaanos dhannee maaliif cuuphamne? Kan jedhu immoo kutaa lammaffaa isaa keessatti waliin ilaalla. Waaqayyo hunda keenyaa wajjin haa ta'u.